रेडियो warroongeelaati. Reediyoon warroongeelaa tokkummaa waldoota Oromoo warroongeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoofsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu tamsaasa wangeelaati. Kun reediyoo warroongeelaati. Harka fuunee attam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya reediyoon warroongeelaa har'as sagantaa ishee guyyaa har'aa qabatte kunoo dhiyaatteetti. Sagantaa keenya guyyaa har'aa wajjin qopheessaa sagantaa kanaa ana Roobsan Makkooti. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u jedha. Fagoof dhiyoo teessanii sagantaa keenya har'aa kanaa hordofaa kan jirtan maraan baga nagaan dhuftanii jedha. Sagantaa keenya har'aa keessatti dhimma ijoo dubbii tokko qabannee dhiyaanneerra. Tajaajilli raajummaa yeroo ammaa kana waldaa kiristaanaa biyya keenya keessatti baay'ee babal'achaa akka inni jiru hubatamaadha. Tajaajilli raajummaa kun sagalee Waaqayyoo keessatti akkamitti hiikama? Raajiin maali? Tajaajilli raajummaa sagaleen Waaqayyoo kan attamitti nu hiika? Bara keenya keessattoo raajotaaf tajaajilli raajummaa akka sagalee Waaqayyootti adeemaa jira. Gama kanaan rakkinni mul'atu maali? Fallisaa maal ta'uu qaba? Dhimmoota jedhan kana kaasne yeroo itti waliin ilaallu ta'a. Dhimma kanarratti har'aa ergaa sagalee Waaqayyoo qabatanii kan nu dhiyaatan lubaa Mulgeetaa Giraanyidha. Ergaan kun kutaa lamatti kan hirame si'a ta'u har'aa kutaa tokkoffaa qabannee dhiyaanneerraa kutaa lamaffaaf isattaan immoo torbee qabannee dhiyaanne. Egaa jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya wajjin turtii gaariin isin jedha. Faarfannaa kanaan gara ergaa har'aatti ceena. Adda baasii maal adda baasii gooftaa adda baasii kee gooftaa maalumaaf ija baatee dhugaan inni jallate sun iddoo filate kee gooftaa maalumaaf ija baatee dhugaan inni jallate sun iddoo filate waliin deemnee baroota baay'ee yeelloofnee gooftaa dhimachuu attootaaf sobdoonni guutanii ajeelleerra keessa baqachuu iddoo lubbuu keenyatti olafachuuti. Qaamadiin waaqa galfate garuu inni girdaadha duwwaate adda baasii qamadii fi girdaadha maasii qeebsituu keellaan saba keedhaan eegamaadha. Namni keessa jiru si beekamaadha garuu keessa linnee gaafa laallu iddoon aarsaa keetii diigamaadha garuu keessa linnee gaafa laallu iddoon aarsaa keetii diigamaadha. Adda baasii maal adda baasii gooftaa adda baasii kee gooftaa maalumaaf ija baatee dhugaan inni jallate sun iddoo filate kee gooftaa maalumaaf ija baatee dhugaan inni jallate sun iddoo filate waliin deemnee baroota baay'ee yeelloofnee gooftaa dhimachuu attootaaf sobdoonni guutanii ajeelleerra keessa baqachuu iddoo lubbuu keenyatti olafachuuti. Raajii jechuun wanta gara fuulduraatti ta'u tokko himuu yookaan profeesaayi gochuutti hiikama. Sirriidha, hiiki kun dogoggora hin qabu. Garuu hiika kana duwwaa irratti raajiin tokko waanuma gara fuulduraatti ta'u dubbachuudha jennee
yoo lafa keenye isuma duwwaan yoo cufne dabarre hiika raajiidhaaf kenninu nu jalaa dhiphisa hin xinneessa. Sababiin isaa macaafa qulqulluu keessatti yeroo ilaallu raajonni waanuma gara fuulduraatti ta'u duwwaa dubbatanii raajan yookaan immoo raajummaa tajaajila raajummaadhaa hojiitti hiikaa turan miti. Isa qofaa miti jechuudha. Godhaniiru sanas garuu sana qofaa miti. Wanta isaan gochaa turan isatti dabale waan gara fuulduraatti ta'u dabale waan booddeetti hafi waan darbees yaadachiisa. Achi ka'umsa deemsa jireenya saba Waaqayyoodha. Maal keessa akka isaan darban jireenyi isaanii maal fakkaachaa akka ture rakkina meeqa keessa akka isaan darbaa turan cubbuu isaan gochaa turan wanta jireenya isaanii keessatti yaadachiifamuun isaanirra jiru yaadachiisa. Cubbuu isaan yeroo sanatti sa'aatii raajiin kun itti dubbatamutti qaban immoo ifachaa kabaafiitu hin ta'in ifachaa dheekkamaa jallina namootaa ifachaa jallina geggeessitootaa ifachaa waan gara fuulduraatti ta'uun irra jiruuf immoo qajeelfama kennaa tajaajilaa turan raajonni macaafa qulqulluu keessatti hiikisaa achirraa ka'a jechuudha. Karaa biraa raajiin tajaajila raajummaa tokko tajaajilu nama qaama biraadhaaf bakka bu'ee waa hojjetudha raajiin. The one speaks for another jechuudha karaa biraa afaan jara keenyaatti yeroo gargaaramnu jechuudha. Ofiisaaf utuu hin ta'in kan biraaf kan dubbatu jechuudha. Yeroo raajii Waaqayyootti deebinee ilaallu raajiin Waaqayyoo tajaajila raajummaatti kenne yookaan dibata kanaa kenneef tokko Waaqayyoon bakka bu'ee kan dubbatu jechuudha. Waaqayyoodhaaf kan dubbatu jechuudha. Ambaasaaddarii Waaqayyoo jechuudha. Waaqayyoorraa waan dhaga'e tokko kan himu jechuudha. Isa kanatu tajaajila raajummaadhaaf hiika bal'aa ta'a jechuudha. Warra nama maqaa dha'e waan fuulduratti dubbatamutti dabalee warra nama maqaa dha'e kanatu tajaajila raajummaa tokko guutuu taasisa hiikasaa jechuudha. Phexros duraadhaa boqonnaa isa lammaffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 20 kaaftanii maddame tokkotti na ilaaltanii waa'ee raajii tokko maal akka ta'e sirriitti bal'isee Phexros dubbata. Dhaqeen dubbisa yeroo keenya duukaa deemuudhaaf dubbifachuu dandeessu. Haa ta'u malee garuu wanta nama maqaa dha'eetii dubbata. Waaqayyoof afaan ta'ee kan dubbatu ta'uu raajii tokko ergaa Waaqayyoo itti hime qofa kan dabarsu ta'uu isaatii fi tajaajila isaa keessatti immoo fedha Waaqayyoo kan mul'isuu danda'u ta'uu isaatii Phexros iddoo sanatti kan inni irratti xiyyeeffatee dubbatu. Egaa hiika isaa gabaabaatti erga kana jennee booddee macaafa qulqulluu keessatti maal fakkaata tajaajilli raajummaa kakuu moofaaf kakuu haaraa keessatti dhumma gaggabaabaatti ilaalla. Bal'aadha garuu bal'aa sanaan naasoo amma dubbadhu waan gaggabaabaa duwwaa wanta waan yaadachiisu waliin ilaalla. Kakuu moofaa keessatti raajonni akkuma sila jedhee bakka buutota Waaqayyoo yookaan afaan Waaqayyoo yookaan ambaasaadarota Waaqayyoo ta'anii sagalee Waaqayyoo irraa dhaga'an tokko fuudhanii namoota saba Waaqayyoo ta'anitti dubbataa turan. Raajonni dhugaan egaa abu ofii isaanii yookaan immoo yaada mataa ofii isaanii calaqqisiisuutiin yookaan immoo itti gargaaramuutiin yeroon isaan itti fedha ofii isaanii tajaajilan macaafa qulqulluu keessatti raajota dhugaarraatii wanta tajaajila ta'e hin arginu. Abu ofiitti gargaaramu, fedha ofiitti gargaaramu, yaada mataa ofii dabarsu waan jedhu kun akkaataa macaafa qulqulluu kakuu moofaa keessatti tajaajila raajotaa hin turre. Raajota dhugaa tajaajila isaanii hin turre. Macaafa seera ba'uudhaa boqonnaa 4 ennaa ilaalle Waaqayyo Museetti yeroo dubbate gara Gibxitti erguudhaaf yeroo jedhe ka'i deemi yookaan ka'i dhaqi amma ani akka ati dubbattuuf sin gargaaraa jedhe waan ati dubbattus sin barsiisaa jedhee itti dubbate. Amma ka'i dhaqi ati hojiin kee dhaquudhuma ergamuu barbaada. Waan ati dubbattu haalan sii godhee siifan kennaa sin gargaaras akka ati dubbattuufis. Waan ati dubbattus immoo sittan himaa afaan kee keessan siif ka'aa jedheeti Musee qopheesse Waaqayyo. Museen raajiidhaa raajii miti. Macaafa keessatti Museedhaan raajiidhaa yookaan akka raajota Irmiyaas raajota Isaayyaas jedhamee raajiidhaan hin barreeffamneef haa ta'u malee garuu Museen raajii akka ta'e immoo sagaleen Waaqayyoos dhugaa ba'a. Saba koof raajii akka taatuuf saba kootiif raajii akka keetii nan kaasaa jedhee dubbate Waaqayyo yeroo tokko Museetti. Kana jechuun Museenis raajiidhaa jechuudha. Raajii kaasu sanas immoo maal jedhe Waaqayyo akkuma isa Museetti dubbatee dubbii koos afaan isaa keessa nan kaa'aa jedhee dubbate. Seera keessa deebii boqonnaa 18 keessatti isa kana argitu lakkoofsa 18 irratti. Walumaa gala maal jechuudhaaf qixa kana dhaqe. Raajiin tokko Waaqayyootu isa kaasa, Waaqayyootu isa waama,
waaqayyotu sadiiba isan ittiin immoo dhaqee dubbatus dubbicha waaqayyotu kennaaf afaan isaa keessa waaqayyotu kaa'a jechuudha. Waan waaqayyo irraa fuudhee afaan isaa keessa kaa'ame dubbata malee waan fedha isaarraati wanta yaada isaarraa ka'een dubbatu raajiin tokko. Inni kan biraan Ermiyaasiin isin ilaalle waaqayyo akkasitti jedhe ani dubbii koo afaan kee keessa nan kaa'a boqonnaa 1:9 irratti. Dubbii koo afaan kee keessa nan kaa'a ittiin jedhe Ermiyaasiinis. Walumaa gala yeroo laallu raajiin wanta waaqayyo afaan isaa keessa kaa'ee dubbata jechuudha. Dubbii waaqayyo itti hime sana fudhatee ba'a jechuudha. Kanaaf kakuu moofaa keessatti raajonni yeroo dubbatan illee dubbii isaanii akka introductionitti kan ilaallu macaafa qulqulluu keessatti ergaa raajotaa keessaatti dubbatamu yeroo ilaallu dubbiin waaqayyo gara koo dhufe jechuutiin jalqabu. Yommuu xumuran immoo baay'een isaanii kun sagalee waaqayyo gooftaa maccaati jechuutiin xumuru jechuudha. Kanaaniti dubbicha otooriitii dubbicha keessa jiru dubbatanii darbu mirkaneessanii darbu jechuudha. Dubbii waaqayyo gooftaa maccaa yookaan sagalee waaqayyo gooftaa maccaa isa gara koo dhufe jechuutiin jalqabaniitu kun immoo sagalee waaqayyooti jechuutiin xumuruutinitu eenyummaan yookaan immoo responsibilitiin wanta isaan tajaajilan sanaa waaqayyoon ta'uusaa mirkaneessanii darbu. Kanaaf waaqayyo bara isaanii keessatti kakuu moofaatti raajota itti gargaarameen hojii gurguddaa hojjete. Hojii hammarraatti seenaa dhugaa ta'e dhaabbatu hojjete jechuudha. Akkaataa itti sagaleen waaqayyo gara raajotaa dhufaa ture akka kanatti dhufee bifa kanaan dhufe foormii kanaan dhufe kan jedhu badaa ifaa miti. Haa ta'u malee garuu iddoo tokko tokkotti kan dubbifnu macaafa qulqulluu keessaa isa kaan abjuudhaan itti dhufa jedha isa kaan immoo akka mul'ataatti itti mul'atee jedha. Bifa kamiin isa dhufu bifa kamiittiinis itti mul'atu waaqayyo biraa dubbiin ba'e sun keessa isaaniitti isaaniif waaqayyo gidduutti waliif galamee fudhatameera waan ta'eef itti amananiiru waan ta'eef waamicha isaanii sirriitti hubataniiru waan ta'eef waaqayyo dubbii isaan dubbatan duukaa bu'ee hojii hojjete jechuudha. Egaa raajonni yeroo sanatti sagalee waaqayyo irraa dhaga'anii saba waaqayyo tajaajilan. Bara Saamu'eel itti tajaajila raajummaa isaa jalqabe kaasee immoo tajaajilli raajotaadha saba waaqayyoo akkasumatti meedaarra yookaan dirreerra jiru duwwaatti dubbatamuurrayyuu darbee gara dhimma mana mootummaa yookaan immoo bulchiisa biyyaa yookaan immoo seera mootummaa keessa seenuus jalqabe. Innaa yaadattu ta'e Saa'oliin kan mootii godhe dibsiise eenyudha? Saamu'eel mitire? Akkasuma immoo yommuu isaan cubbuu godhan yookaan yakka godhanis yakka moototaa itti himuudhaan irra daddarbaa isaaniitiif ifachuudhaan dheekkamuudhaan firdii waaqayyo isaaniitti dhufaa jirullee itti himuudhaan ija jabinaan moototatti dubbachaa turan raajonni. Naataaniinis fakkii fudhachuu dandeenya. Roonni Daawititti dhaqees dubbate cubbuu isaatti mee qalbii akka inni jijjiiratu taasisee jechuudha. Bara Saamu'eelii kaasee raajummaan caalaadhumatti mana mootummaas gale jechuudha. Mootummaatti dubbachuus jalqabe jechuudha. Mootummaattis dheekkamuu jalqabe jechuudha. Mootummaa gorsuus jalqabe jechuudha. Amantootuma yookaan saba waaqayyo duwwaa irratti fookas godhe dhiise miti. Warra sabicha geggeessuuf irrattis xiyyeeffachuu jalqabe. Ga'een tajaajila raajotaa inni guddaan qulqullummaa waaqayyoo fi kakuu isaa labsuudha. Cunqursaa, hacuuccaa fi jallina ilmaan namootaa irra ga'uun immoo mormuu ture kakuu moofaa keessatti. Xuraa'ummaa fi aarsaa fudhatama hin qabne qopheessanii namoonni dhiyeessuu isaaniitiinis mormuu ture. Akkasumas saba waaqayyoo gara qalbii jijjiirrannaatti afeeruu waamuu ture. Xiyyeeffannaan tajaajila raajotaa bara kakuu moofaa. Cubbuu himachiisuu ture. Araara waaqayyootti namoota dhiyeessuu ture. Amanamummaa waaqayyootti namoota afeeruu ture kakuu moofaa keessatti yeroo ilaallu. Yeroo sabni waaqayyoodhaa boojuu keessa turan bara jaarraa ja'affaa keessa dhaloota Kiristoos fuuldura jechuudha. Raajonni caalaadhumatti warra kana irratti xiyyeeffatan caalaadhumatti jallina gadi qaba hacuuccaa warra hiyyeessota irra ga'u irratti dheekkamuu maaf kana goota jedhanii moototattis warra sana geggeessanittis dubbachuu dheekkamuu ifachuu irraati jalqabe. Erga boojuuti deebi'ame hoo ilmatti fufee tajaajilli raajotaadha. Amma dhumeera jedhameen dhiifamne. Kanaafin sila waama fuulduratti ta'uu duwwaa miti tajaajilli raajotaadha inni jedheef iiventii yeroo sanaatis wal qabatee hojjeta waan ta'eef. Yeroo sana immoo erga boojuun raawwate booddee waan isaan hojjetan immoo naa ilaalle macaafa qulqulluu keessatti reestooreeshinii haareffama biyyaa, jijjiirama biyyaa, dinagdee biyyaa, guddina sabaa, qaroomina isaanii, abboomamuu sagalee waaqayyoo dhaga'anii waaqayyoo wajjin jiraachuu biyya waaqayyoo isaaniif kenne keessa gara sanatti immoo xiyyeeffachuu jalqabe raajiin kakuu moofaa keessa ture. Yeroo dheekkamamuun irra rutti dheekkamaa yeroo immoo nagaan jiru immoo
sabichi nagaadha akkuma barbaade akka hin deemneef immoo nagicha keessatti kan qajeelfama sagalee waaqayyoo kenna. Biyyicha isa caccabe isa boojuutiin joonjee sana sirraa ta'e sana immoo deebisee akka ijaaramuuf immoo mul'ata waaqayyoo gara isaanii fideen immoo qajeelfama namootaaf kennaa turan kakuu moofaa keessatti raajonni. Egaa ergaan raajummaadha bara Saamu'eelii kaasee jechuudha yeroo itti haalaaf adeemsa siyaasa warra gaggeessanii yookaan immoo mana mootummaa keessa jiru alatti yookaan moggaatti dhiisee bira darbee waanuma sabicha gidduu jiru mana qulqullummaa keessa teempilii keessa waan jiru yookaan waan hafuuraa duwwaadatti xiyyeeffate hin qabu. Alaas asees gochaa waan jiru mana mootummaa keessas waan jiru ilaala sabichaaf waan barbaachisu dubbataa turan raajonni. Gara kakuu haaraatti dhufa kakuu moofaa argan kana duwwaa dubbadhe. Kakuu haaraa keessatti immoo yeroo tajaajila raajummaa ilaallu Qorontos duraa boqonnaa 14 innaa ilaalle Phaawulos yeroo dubbatu namni hundumtinuyyuu kennaa raajummaadhaa argachuu akka gaarii ta'e dubbata. Waan Waaqa isatti himu yookaan immoo isatti dubbachuun raajuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e dubbata. Raajummaan kakuu haaraa keessaa immoo maal akka ta'es Phaawulos iddoo sanatti dubbata Qorontos 14 kana keessatti isa duraa. Waldaa kiristiyaanaa kan cimsu, amantoota kan gorsu, kan jajjabeessu ta'uu qabaa jedha. Waldaa kiristiyaanaa kan cimsu, amantoota kan gorsu, kan jajjabeessu kakuu haaraa keessatti immoo tajaajila raajotaa. Yoo kanan ta'u ta'e waldaan cimina hin qabdu yoo ta'e walumatti qabee iyya'imaa wuudhee akka kanniisa gaashaan gaaguratti daraaraa guuree dhufee hiyyuutti iyyee gala waldaan taanaan cimina hin qabu taanaan raajiin sun tajaajiluma yookaan immoo ergaa majiisisuu duwwaa qabaate malee waldaa kottee godhachiisuu hin dandeenye jechuudha. Iddoo tokkotti waldoota gurguddatan bakka kennaa yana baay'ee keessa jira yookaan immoo tajaajila gurguddaa keessa gaggeeffama jennu hirruma isaa keessa guddina isaa argina malee cimina isaa arginu. Cimina akka hin qabne gaaftii nuyi hubannu immoo rakkoo xinnoon waldaa keessatti yeroo kaatu kotteen jabaataa waan hin taaneef waldaa sana keessatti hiikuutu ulfaata. Irra keessaa sirriidha. Guutuudha. Waaqeffannaatti sirriidha. Guutuudha. Faarfachuutti sirriidha. Guutuudha. Walijjiniin iyyanii galateeffachuutti haalleluuyaa shubbisuutti sirriidha. Guutuudha. Garuu akkaataa itti waldaan sun chaalenjii garaagaraan itti dhufu keessa darbuu dandeessu sanaaf immoo namoota hin qopheessine taanaan tajaajilli raajummaadha. Ergaasaa isaa kakuu haaraa keessatti qabaachuun irra ture sana hin qabaanne jechuudha. Innis maal waldaa cimsuu, waldaa gorsuu, amantoota jajjabeessuu sana hin qabaanne jechuudha. Hamma sana hin qabnetti tajaajilli raajichaadha yookaan ergaan raajummaa sun hanqina qaba jechuudha. Warra amantoota hin ta'in immoo cubbuu isaanii itti himuudhaan qalbii jijjiirratanii gara mana Waaqayyootti akka isaan dhufaniif kan harkisuudha. Tajaajilli kakuu haaraa keessaa, tajaajilli raajummaa kakuu haaraa keessaa. Isa kanas Qorontosuma kana keessa boqonnaa 14 gara lakkoofsa 24 kaastanii naa dubbifattan argachuu dandeessu. Namoota kan barsiisuu danda'u, kan gorsuu danda'u, barsiisa hundee qabu kan kennuufii danda'udha tajaajilli raajummaa kakuu haaraa. Hojii Waaqayyoo hojjechuu irratti qajeelfama kan kennu. Fakkeenyaaf Anxooqiyaa keessatti yeroo itti ergamoonni eenyuun eessatti erginu irratti rakkatanii soomanii kadhatan jedha miti. Isa booddee raajota achi keessa jirantu jedha. Ergamoota sanaan raajota jedhee kaa'a. Innaa dubbifattan sagalee Waaqayyoo hojii ergamootaa keessaa boqonnaa 13 keessa. Isa booddee Barnaabaasii fi Silaasiin yookaan Phaawulosii fi Apoloosiin iddoo akkas akkasiitti jedhameeti daayirekshinii kennuufii jalqabe jedha miti sagaleen Waaqayyoo. Mul'ata ta'e gara isaanii dhufee gara raajotaa dhufe. Maayini kun deligeet gochiisuu danda'a jechuudha tajaajilli raajummaa. Al tokko hunduma isaa walitti ansaarratanii deemuun rakkina guddaa qaba waan ta'eef waldaa keessatti rakkoodha. Isuma tokkotu kennaa sana qabadhan hunduma isaa kennaa hundumaadhaan nama tokko irra tuuluun yeroo tokko waldaa kiristaanaa keessatti mul'ata. Haa ta'u malee garuu raajiin Waaqayyo kennaa itti kenne kakuu haaraa keessatti tajaajilli raajummaa waldaa keessa jiru kakuu haaraa keessatti abaluu ataddanatti taata. Siif Waaqayyo iddoo kana sii kenne iddoo kanatti akka hojjettu sirraa barbaada. Abalummoo iddoo kanatti barbaachisa iddoo kanatti ta'a. Abalummoo asitti ta'a. Abalummoo danatti ta'a. Abalummoo danatti ta'a jedhee kaa'uu danda'u turre jira. Tajaajilli raajummaa waldaa kiristaanaa keessa jiru. Yoo sana ta'e tajaajilichi hiikaaf ergaa kakuu haaraa keessatti sarara barbaadamu sana raawwataa jira jechuudha. Akka kakuu haaraatti raajummaan egaa mul'ata Waaqayyoo tokko dabarsanii himuudha saba Waaqayyootti. Inni kun garuu ogummaa namaarra, beekumsa namaarra, yaada dhuunfaa ofiirra, odeeffannoo qaama garaarraa argatan irratti kan hundaa'u ta'uu hin qabu. Tajaajilli raajummaa ogummaa namaarra, yaada ofiirra, fedha ofiirra yookaan hubannaa ofiirra, odeeffannoo immoo yookaan namaanis hamattuudhaanis dhagaan yookaan immoo miidiyaarraas dubbisaniin immoo ta'uu hin qabu. Odeeffannoon isaa dhufenne soorsiin isaa sila
waaqayyo biraa hin himni achuma isa dhagaan xiree isaa dabarsuudha itti diddibuus yookaan immoo wanni gochuunis hin barbaachisa waaqayyo irraa dhagaan akkuma waaqayyo itti metti sirrii isaatti dabarsu maaliif utuu waa itti makuun qimamii itti naquun barbaachise waaqayyo itti naqee fida isuma waaqayyo itti naqee sana gaachuudha al tokko tokko hin bareechine namatti jedhanii balleessu warri kennaa qaban akkan itti lallabu al tokko tokko nan bareecha dheeyooni kennaa waaqayyo naa kenneef akka waaqayyo natti dubbatutti lallabuudha baadhee lallaba koo san bareechu caalaa san balleessitu baay'ata akkan itti geggeessu nan bareechaa jedhee isa dheekkamuu narra jiru dheekkamuu dadhabee isa gorsuu narra jiru gorsuu dadhabee isa jajjabeessuu narra jiru jajjabeessuu dadhabee hunduma kana asuma keessa kaadheen deemaa yoon jedhee hunduma biratti muufatamuu hin qabu jibbamuu hin qabu jabraa ilaalamuu hin qabu asuma keessatti hambaadhaa mulgeetaa koo naa jechaa deemu hundumaa yoon jedhee inni kun rakkina qaba geggeessuu caalaa rakkinan achi keessa dhagaa godhee waqaree hundee isaa jabeessee darbatu guddaa ta'a borkanii kamuu hin dandeenyetu jechuudha. Lafatti waa deebii barbaadu hundumaatti deebii kennuu danda'u turara namni waaqayyo qixa sana isa kaa'ee jechuudha. Kanaaf odeeffannoo waan garaagaraatiin utuu hin ta'in xiree masaasa waaqayyotti kenne sana akka waaqayyotti kennetti nan bareecha jedhanii nan miidhessa jedhanii as qabuuf achi qabuutu akka waaqayyo irraa dhaga'anitti hojiitti kan hojjechuun barbaachisaadha. Konteekstiin hin ta'u jechuu koo miti. Konteekstiin barbaachisa konteekstii keessatti hojjenna waan ta'eef. Garuu haa ta'u malee konteekstii keessatti yeroo hojjennu sana isa waaqayyo nutti kenne hojjechuu turara malee isa yaada keenyaa sana konteekstichaa fi sagalee waaqayyootiin walitti yoo makne rakkoo addaa qabaata. Raajummaan egaa kakuu haaraa keessatti jechuudha. Hundee isaa isa kakuu moofaa keessatti raajotaaf tajaajila raajotaatiif kaa'ame sana irratti hundaa'uu qaba. Akkasuma immoo gochaa fi fakkeenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kaa'e irratti hundaa'uu qaba. Kun lamaan yeroo walitti dabalamu macaafa qulqulluu guutummaa ta'a jechuudha. Sini galeeramni jechi koo hundee raajotaa tajaajila raajotaa isa kakuu moofaa irratti hundaa'uu qaba. As kakuu haaraatti yeroo deebi'u immoo gochaaf hojii gooftaa Yesuus Kiristoos irratti hundaa'uu qaba. Kun lamaan gaafa walitti dabalaman tajaajilli raajii sanaadhaa the Holy Bible isa jedhamu sana of keessatti qabatee jira jechuudha. Inni taanaan immoo guutuudha tajaajilichi waan ta'eef ija godhata. Kennaa raajummaa kana egaa waaqayyo nama dhuunfaattis kenneen tajaajilchiisa. Akkuma raajii abaluu jennu bara kana baay'eedhamee jire. Akkasuma immoo saba guutummaatiifis waaqayyo kennaa raajummaan kenna. Bu'aa afur qulqulluu booddee lallaba Phexros lallabe yoo ilaaltanii hojii ergamootaa keessatti boqonnaa 2 waaqayyo hafuura koo foon qabeessa hundumaarraa nan buusaa nan ergaa nan dhangalaasa ilmaaniif intaloonni isaanis raajiin dubbatu dhiironniif dubartoonni isaanis raajiin dubbatu jedhanii sirriidha nama dhuunfaattis waaqayyo raajii godhee waama raajii godhee sin kaafata kakuu haaraa keessatti haa ta'u malee garuu namni hafuura qulqulluutiin cuubame hundinuu immoo raajota waaqayyo irraa waa dhaga'uudhaaf hin dandeenya jechuudha. Waaqayyo waan nutti mul'isuu hin danda'a jechuudha. Waaqayyo keessa keenyatti saamaaf sagaarii akka gargar baafnee hubannu nu gochuu danda'a jechuudha. Waaqayyo fuulduratti waan ta'uun irra jiruuf waan ta'uun irra hin jirre nutti hima jechuudha. Yoo isa dhaggeeffanne nus raajota waan taaneef. Aboo akkasiif kennaa akkasiis sabni hundinuu waaqayyo biraa fudhateeraa jechuudha kakuu haaraa keessatti. Kunis egaa hojiin mul'achuu isaa macaafa qulqulluu keessatti waldooti kiristaanaa warra bara duraadhaa warra jalqabaa Anxooqiyaa, Roomaa, Xiiroos, Qisaariyaa, Filiphisiyoos, Qorontoos hunduma isaanii ilaalle hojii ergamootaa keessatti raajonni kun namoota hundumaa keessatti sagalee waaqayyoo dubbachuutiin amantoota keessaa ka'uutiin amantoonni dubbachuutiin waldaan kiristaanaa iddoo hundumaatti babal'achuu isaa arginaa jechuudha. Ergaan raajonni guddaan egaa kakuu haaraa keessatti jechuudha. Bu'uura waldaa kiristaanaa cimsu guutummaa macaafa qulqulluu irratti hundaa'u kanan isa jedhamu jechuudha. Waldaa kiristaanaa immoo dhagna kiristoosii wajjin walitti maxxansuu irratti hojjechuu danda'u tura. Maa inni waldaa kiristaanaa cimsuu irratti hojjechuu turre guutummaa macaafa qulqulluu irratti immoo hundaa'u turre jira. Waldaa kiristaanaa ishee tajaajilan kana immoo dhagna kiristoosii wajjin walitti maxxansuu isaachi walitti fiduudha. Maaliif kiristoosiin alatti waldaan kiristaanaa waldaa miti waan ta'eef. Isaachi walitti maxxansuutti hojjechuu turre jira jechuudha. Kakuu haaraa keessatti tajaajila raajotaa nuyi qabnu akkas ta'uu turre jira. Egaa qabxii sadumaatti yeroo dhufu har'oo waldaa kiristaanaa keenya keessatti tajaajila raajotaa yookaan raajummaa maal fakkaata? Adda baasii maal adda baasii gooftaa adda baasii kee gooftaa maalumaaf ija baatee dhugaan inni jallate sun iddoo maalumaaf ija baatee dhugaan inni jallate sun iddoo waliin deemnee baroota baay'ee yeellofnee gooftaa himachuu addootaaf sobdoonni guutanii ajeellee irra keessa baqachuu iddoo lubbuu keenyatti olafachuu
warra Wangeelaatti sagantaan keenya itti fufa. Meetirbaandii 19 yookaan immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenya maqaan isaa www.uoece.org jedhama. Irraan isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattoota keenya biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51324 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma nu dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, laayikii nu tolcha. YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isinitti tolu nu hordofuu dandeessu. Jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya daqiiqaawwan muraasa nu hafan keessatti immoo faarfannaa ta'an kanan isiniif filaa yeroo eebbaa qabaata. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rwlings13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa. Yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa Waaqayyootiin